Aske sanamni waaqayyo gargaare tokko iyyuu hin jiru. Ameen. Mee gargaarsi waaqayyo narra jira jedhame. Mee gargaarsi waaqayyo narra jira jedhame. Oolmaan waaqayyo narra jira jedhame. Mana koo keessa jira oolmaa waaqayyo jedhame. Ameen. Hallelujah. Ijoolleen isii, namni guddaan isii, namni tokko iyyuu waaqayyo namni nu keessaa gatii irraa dhabe hin jiru. Ameen. Hallelujah. Yesus Kristos addana jira. Hallelujah. Mi harka walii keessanii qabaati. Harka walii keessanii qabaati akkas jedhame. Harka walii keessanii qabaati. Harka walii keessanii sirriitti qabaati. Raasaati. Waaqayyo gaarummaa si biraa qaba beekta miti ittiin jedhame. Meettuma himaaka. Waaqayyo gaarummaa si biraa qaba beekta miti. Itti galagalaati ija isaa keessa laalaati ija isaanii keessa laalaati. Waaqayyo gaarummaa si biraa qaba beekta miti. Itti galagalaati ammayyuu dabalaati gaarummaa si biraa qaba. Si oolee beeka, si dubbatee beeka, si dhaabatee beeka. Hallelujah. 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 Galateeffadhaame waaqayyoon. Hallelujah. Ulfinni Yesus Kiristoosiif haa ta'u. Ameen. Namni tokko as keessaa namni Yesus gaarummaatti nagarsiifne hin jiru. Mi achi galagalaati gara dudduuba keessanii isa kaleessa kaatanii dhuftan. Isa ijoollummaa keessanii kaatanii dabarsanii dhuftan. Isa durii sana yaadame. Mee isa durii sana yaada. Yaadame isa durii sana. Lafa waaqayyo irra sin daddabarse mee yaada. Mee yaadame mee daqiiqaa muraasanis ni kenna. Nama hundumtu har'a waaqayyoon gaarummaa isaa akka inni yaaduun barbaada. Gaarummaa waaqayyo akkasii yaaddanan barbaada. Hallelujah. Mee namni tokko hin taa'in. Please kaa dhaabadhaa fuula waaqayyo dura jirra gatii ta'eef kaa dhaabadhaa. Nama hundumtu kaa dhaabadhaa. Walgahii qabalee dhannee teenya kun garuu fuula Yesus Kiristoos duradha. Ameen. Ameen. Kanaaf yaadame. Isa kaleessa waaqayyo irra si dabarsee yaadu obboleessa ko. Lafa kaleessa waaqayyo dhufee si fuudhee yaadime achi galagaliiti. Mee fageessiiti yaadime. Nama darbee as ga'uun turre gaarummaa waaqayyo sitti agarsiisee naan dabarteetu gargaaramtee dhuftee as geessiyaati. Ameen. Mee yeroo muraasa daqiiqaa muraasa please daqiiqaa muraasaaf yaadaa gaarummaa waaqayyo. Attamitti asiin nageesse jedhame. Attamumattitu bara irratti bara naa dabaltee ati. Jabaadhee miti garuu gaarummaa keeti. Ansi gammachiisee miti situ na gammachiiseetu. Ansi ta'ee miti situ naa ta'eetu jedhaati yaadame please. Si'i kana siin nagee harka keerra hin jiraani. Kan kooti ati. Dadhabus kan keeti ani. Jabaadhus kan keeti ani. Boris kan keeti ani. Barabaraan kan keeti ani. Hallelujah. Barabaraan kan keeti ani. Barruu keerra hin jiraani. Ameen. Ameen. Kanaaf situ asiin naga'e gatiin kee narra jira nan dagadhe naa dhiisedha waaqayyo. Mee jedhame nan dagadhe gatiin kee narra jira naa dhiisi. As ga'eensi dagadhe gatiitu narra jira gatiitu natti baafame gatii hedduu natti baafte lafa hedduutti waa'ee koof dhaabattee dubbatte lafa hedduutti afaan baafattee naa dubbatte lafa hedduutti harka na qabde lafa onaa keessatti situ yaa waaqayyo karaa na baase jedhaati yaadame. Mee yaada. Nama hundumtu har'a waaqayyo wajjin akka inni walitti araaramuun barbaada. Nama hundumtu waaqayyoof manni isaaf waaqayyo akka inni walitti araaramu lapheen keessaniif waaqayyo akkasii walitti araaramtan nan fedha. Galagaltanii namoonni baay'een gaarummaa waaqayyo akkasii yaaddan nan fedha. Annan faarfadha gaarummaa waaqayyo ofirratti yaadaan wajjin waaqessaa. Amma sa'atii kana namni hundumtu waaqayyo na keessumsiisu. Namni hundumtu waaqayyo na keessumsiisu. Dadhabbii kee kaleessaa yaadin. Cubbuu sirra ruu yaadin. Waan gaddisiifte yaadin. Waaqayyo dhiisaa cubbuu jedhamee caafamee jira. Ameen. Dadhabdus jabaattus ati kan waaqayyooti. Waaqayyotti deebitee jennaan sitti deebi'a. Waaqayyo ammayyuu harka isaa banee si eegaa jira. Waaqayyo ammayyuu harka isaa diriirsee si eegaa jira. Waaqayyo ammayyuu fuula isaa si ibsuuf si eegaa jira. Ati kan kooti dhala kooti mucaa kooti si eegaan jira deebii jedhaa jira Yesuus. Kottu siin jedhaa jira. Ammayyuu sin jaalladhedhaa jira. Ammayyuu ati kan kooti. Ammayyuu anaaf akka mucaa kaasuuti ati. Ameen. Kottu mee lapheen jabaatanii as deebii Yesuusitti. Namni hundumtu gaarummaa waaqayyoo yaadu ga'a. Namni hundumtu gaarummaa waaqayyoo ija keessa walirra buufadha gaarummaa waaqayyoo yaada. Warri biddeen Yesuus nyaatanii guddattanii warri uffata Yesuus uffatanii guddattanii
warri Yesuus qabee karaa isinitti agarsiise, warri Yesuus dhaabatee isinii dubbate, warri Yesuus nama isin godhe, warri Yesuus oolmaa isinirraa qabu, warri Yesuus gatii isinirraa qabu. Haleluuyaa, haleluuyaa. Waaqessi na walii wajjin afuruma kana keessa teenye namni tokko waan tokko akka yaadne Waaqayyoo yaada. Waaqayyoo yaada sa'aatii kana. Yeroottiin kun yeroo Waaqayyo isinii kenneedha. Guyyattiin guyyaa Waaqayyo isinii kenneedha. Sa'aatittiin sa'aatii Waaqayyo isinii kenneedha obboleettii koo. Please araarami Waaqayyotti. Obboleessa koo yeroo Waaqayyo isinii kenneedha yeroon kun. Araarami Waaqayyotti. Naa dhiisi si galateeffachuu dhiisuun koo iyyuu cubbuudha. Si Waaqayyoon galateeffachuu dhiisuun obboloota koo cubbuudha. Waaqayyoon ol qabuu dhiisuun cubbuudha. Kottaan galateeffannaa Waaqayyoon. Hallelujah. Inni eebbifna laphee keenyatti waaqessina walii wajjin. Hallelujah, 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 hallelujah. Garummaa kee tumana koo jira. Hallelujah. Gatii kee tumana koo irra jira. Hallelujah. Oolmaa kee tanarra jira. Hallelujah. Hallelujah. Anata mitan dagadde darba oolmaa kee irra tarkaanfadhe. Anata mitan dagadde darba gatii kee irra tarkaanfadhe. Anata mitan dagadde darba gochaa kee irra tarkaanfadhe. Anata mitan dagadde darba oolmaa kee irra tarkaanfadhe. Eessatti na gargaarte guyyaa rakkoo maalata mitan dagadda Waaqayyo. Eessatti na maalata mitan dagadda Waaqayyo na duukaa jedhame. Anata mitan dagadde darba oolmaa kee irra tarkaanfadhe. Anata mitan dagadde darba gatii kee irra tarkaanfadhe. Anata mitan dagadde darba dhiiga kee irra tarkaanfadhe. Anata mitan dagadde darba dhiiga kee irra tarkaanfadhe me jedhame. Anata mitan dagadde darba dhiiga kee irra tarkaanfadhe garaa jabaadhe. Anata mitan dagadde darba oolmaa kee irra tarkaanfadhe. Eessatti na gargaarte guyyaa rakkoo maalata mitan dagadda Waaqayyo. Eessatti na utubde guyyaa rakkoo maalata mitan dagadda Waaqayyo. Eessatti na dubbatte guyyaa tokko maalata mitan dagadda Waaqayyo. Eessatti na dhaabatte guyyaa rakkoo maalata mitan dagadda Waaqayyo me jedhaaka. Anata mitan dagadde darba oolmaa kee irra tarkaanfadhe jedhaakame. Anata mitan dagadde darba gatii kee irra tarkaanfadhe. Anata mitan dagadde darba oolmaa kee irra tarkaanfadhe. Anata mitan dagadde darba gochaa kee irra tarkaanfadhe jedhaakame. Anata mitan dagadde darba dhiiga kee irra tarkaanfadhe. Anata mitan dagadde darba oolmaa kee irra tarkaanfadhe. Eessatti na gargaarte guyyaa rakkoo maalata mitan dagadda Waaqayyo jedhame. Eessatti na dubbatte guyyaa qobaa maalata mitan dagadda Waaqayyo. Eessatti ol na qabde guyyaa rakkoo maalata mitan dagadda Waaqayyo. Anata mitan dagadda Waaqayyo. Hallelujah. Radona malara borsia libadia na mashila rababosia. Anata mitan dagadda Jesus. Hallelujah. Simiti martumana tolche torana makesatti kanana dabale. Simiti Waaqayyo
simiti mudako tolche makako bareche namat kanda bale simiti waaqayyo simiti waaqayyo malatamtanda gadda waaqayyo simiti marjumana tolche tora namake satti kanana andabale simiti waaqayyo simiti mudako tolche makako bareche namat kanda bale simiti waaqayyo simiti waaqayyo simiti lafona kessa kabe kanna base sena kware siana nama gode kanana ndabe simiti waaqayyo simiti waaqayyo malatamtanda gadda 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 waaqayyo simiti marjumana tolche tora namake satti kanana andabale meyadame simiti waaqayyo simiti mudako tolche makako bareche namat kandabale simiti waaqayyo simiti waaqayyo malatamtanda gadda waaqayyo yada kayada yada sakalesa simiti lafona kessa kabe kanna base sena kware siana nama gode kanana ndabe simiti waaqayyo simiti waaqayyo malatamtanda gadda waaqayyo jeda kamalo malatamtanda gadda waaqayyo kanyade guddade bidenke mitire kanu fadar game sayana ke mitire naf gote naf tole tora naf galera jede ondu dagate arkin ranya de anan malanjada oh kuna naf kanida malatamtanda gadda waaqayyo jeda kamalo malatamtanda gadda waaqayyo kanyade guddade bidenke mitire warri bidde yesus nyaatani guddatan warri yesus karasne tagarsiise warri yesus namasi gode nami yesus namasi gode nami yesus tora namasi kae nami yesus maqasetti gode injirtu askessa namni yerosi dagate nami yesus yaadate namni firri yerosi dise yesus firasite injirtu askessa gati waaqayyo nyaatte kan teessu gati waaqayyo kan sirra jiru askesse ma dagante olma waaqayyo askesse ma buufte gati waaqayyo askesse ma tigatte dudde yesusitti haleluya kanyade guddade bidenke mitire kanu fadar games ayana ke mitire naf gute naf tole amma be kamera jede ondu dagate arkin ranya de anan malanjada oh kuna naf kanida oh kuna naf kanida me kalesa yadame me warri sudan kessa turtan sudanetti yadame me warri kenya turtan kenyatti yadame biyota dadda kessa ethiopia kessa warri turtan yadame kara waaqayyo dabarse sinfide kara waaqayyo geggesse sinfide kara waaqayyo kununse sinfide kara waaqayyo dosse sinfide du'a meeqa jala warri yesus sinbaase injirtani as kessa ol kaasa harka keessan haleluya ol kaasa warri gati waaqayyo sinirra jiru ol kaasa narra jira gatiin ke jedhan yesusin narra jira olma keetu narra jira mana ko keessa jira gatiin ke harra gati ke yaadadha harra narra gati tu jira harra narra olma tu jira olman dagadde olma tu narra jira gati ke tu narra jira amma galatan si qaba amma ililleen si qaba nagargaarte tasinebisa na utubde tasinebisa wa natu wifte tasinebisa namana gote tasinebisa tora namana kesse tasinebisa wara labadianu salura bagayarkia baku kol kabde tasinebisa garumana tagarsiifte tasinebisa namana gote tasinebisa mana kolalte tasinebisa fuula tolaanne ilaalte tasinebisa negati tunarra ani sinebisa warri jattan harka qabdanin yesusin ililleedhaan yesusin haleluya 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 yasuri haduna prega duri bolia shina mosia dudangatin waaqayyotti waaqayyotu namasi godhe waaqayyotu bidden si nyaachise
waaqayyotu wayyaa sitti uwwise. Jabina keetiin miti, jabina kee miti, jabina kee miti, dandeettii kee miti. Dandeettii waaqayyoon as geesse ati. As geessee gatii waaqayyoon nyaatin. As geessee waaqayyo jalaa oolmaa waadaa mucummaatti waadaa galte sana hin dagatin. Har'a waadaa mucummaatti Yesuusiif galte yaadan. Har'a gatii sannisti baase sakaleessaa yaadan. Haleluuyaa, haleluuyaa. Jiraataadha Yesuus, jiraataadha Yesuus. Simiti marcuma naa tolchee toora namaa keessatti kana naan dabalee. Simiti waaqayyo, simiti mudaa koo tottolchee maqaa koo bareechee namatti kan dabale. Simiti waaqayyo, simiti waaqayyo. Maalattamittan dagadha waaqayyo, aanattamittan dagadha waaqayyo, maalattamittan dagadha waaqayyo. Hallelujah. Abbummaa keen argeen ofirratti, jaalala keen argee ofirratti, geggeessuu keen argeen ofirratti, jaalala keen argeen ofirratti, abbummaa keen argeen ofirratti, dibata keen argeen ofirratti, waaqummaa keen argeen ofirratti, abbummaa keen argeen ofirratti, geggeessuu keen argeen ammarratti, jaalala keen argeen ammarratti, dibata keen argeen ammarratti, na oolchuu keen argeen ammarratti, naabachuu keen argeen ammarratti, guddummaa keen argeen ammarratti, waaqummaa keen argeen ammarratti jedhame, gargaarsa keen argeen ammarratti, waaqayyo koo ansiinumaan argee ammarratti, geggeessaa keen argeen ammarratti, na oolchuu keen argeen ammarratti, na dhoksuu keen argee ammarratti, na gargaaruun argeen ammarratti, na gargaartee beektaa kaleessa soo har'aa, 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 na gargaaruu keen argee mana koo keessatti, jaalala keen argee anoo ofirratti, jaalala keen argee anoo ofirratti, dibata keen argee anoo ofirratti, na gargaartee beektaa kaleessati, na dhaabattee beektam kaleessati jedha kame, na gargaartee beektaa kaleessati, na oolchitee beektaa kaleessati, na dubbattee beektaa kaleessati, na eeggattee beektaa kaleessati, dibata keen argee ofirratti, abbummaa keen argee ofirratti jedha kamaloo, ayyaana keen argeen ofirratti, na oolchuu keen argee hammarratti, guddummaa keen argee hammarratti, ulfina keen argeen hammarratti, gooftummaa keen argee hammarratti, jabina keen argee hammarratti jedha kamaloo, dibata keen argee hammarratti, geggeessaa keen argee hammarratti, ayyaana keen argee hammarratti, na oolchuu keen argee hammarratti, na oolchitee beektaa kaleessati, na dubbattee beektaa kaleessati, na oolchitee beektaa kaleessati, na dhaabattee beektaa dheengaddati, na oolchitee beektaam kaleessati, na dhaabattee beektaa dheengaddasi, na oolchitee beektaa kaleessasi, na oolchitee beektaa kaleessasi, na dhaabattee beekaa dheengaddasi jedhaaka, na oolchitee beektaa kaleessati, na dubbattee dheengaddati, na oolchitee beektaa kaleessati, na dhaabattee beektaa dheengaddati.
ሃሌሉያ ወሪ ኢየሱስን ይዱበት ወሪ ኢየሱስ ሲንጋርጋሬ ኤብሳ ኢየሱስን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሜውሊ ወጅ ዋቀስና ሀከበጀሙ ወሪ ኢየሱስን ይዱበት ወሪ ኢየሱስ አፋን ስኒተ መከዲ ቀምኔቱ ሱተኔ ጉይች ጉያ ገለታት ገቲ ተኤፍ ገለታ ያ ኤኑምኔቱ መነኮ ጅራ ጡጡቄነ ደመሲ ፋርስና እንጀዳ ጀኔቶ ሊወጅ ዋቀስና ሃሌሉያ Badana malara badana molara badana malara babas galora babodona mosh galora bodana mas
Waaqayyoon isa eebbisinna. Ani dhuguma akka guyyaa galataa sila waan nami utaalee jilbaan utaalee asitti dhugaa galateeffanni natti fakkaata. Garuu hin taane akkasii miti. Meebii dhumirratti dhuguma galateeffannu natti fakkaata. Hin beeku wangeelii keessaa namoota 10 ka Waaqayyoon fayyise agamittu galataa deebi. Nama gamittu Waaqayyo galateessu galataaf deebi. Hin beektani nam 10 galataaf deebi'an. Agamittu deebi galataa. Nam tokkottu Waaqayyo galateessuuf deebis. Tokkochi sun ani jedha tokkochi sun ani jedha. Tokkochi galataa deebisuun eenyu? Isaniin galle ana maarifa dubbachuutti jira, afaan Oromoo dubbachuutti jira dhugaa. Tokkochi galataa deebisuun eenyu? Ana. Waaqayyoon galati duwwaa nurraa fedhu obboleeyyan kiyya. Homa nurraa hin fedhu. Birrii nu gaafatu. Yoo sila birrii nu gaafatu waldaayyuu hin dhufnu. Garuu galata qulqulluu nurraa fedha. Agalateeffannu keessi keenya nu hiikame Waaqayyo agalateeffannu. Kaane ijoollee kadhannaa fuur kadhannaa keettaane kadhannee ijoollee kadhannee garbeeksisa yaana ol kaane yoo fedhii keessan taate ijoollee kadhannaa. Waaqayyo galateeffadha obboleeyyan kiyya. Waaqayyo galateeffadha. Namni nuun jechuun mal obboleeyyan kiyya. Keessi keenya kakka'ee keessi keenya dadammaqee. Agyoomi nu akka dibbee nutti dhaanan Waaqayyo galateeffadha jedhani. Agyoomi akka dibbee nutti dibbisan. Keessi tuqamee Waaqayyoon galateeffattu ati nama Waaqayyo galateeffadha. Mee hafuur galataatiin taane ijoollee Waaqayyo kadhan. Yesuusin galati duwwaa sirraa fedha. Hafuuri Waaqayyo galati duwwaa sirraa fedha. Saba Waaqayyo hiikama Waaqayyo galateeffadha. Ijoollee kadhannaa. Obbolees keen Daawit waliin ijoollee dabarsine Waaqayyootti kennina. Waaqayyo kadhannaaf ijoollee. Kadhanna Waaqayyooni hundumti keenya akka dhaabannee jirutti harka keenya gara ijoollotaatti qabnee Waaqayyoon isaanii kadhanna. Dabarsine harka Waaqayyootti kennina. Eegumsi Waaqayyoo akka irraa hin fagaanne sodaa Waaqayyoo keessatti akka guddatanii ayyaana Waaqayyoo jala akka jiraatan gaafa hundumaa Waaqayyoon isaaniif kadhanna. Asitti duwwaa miti mana keenyattis wanta nurraa eegamu wanta Waaqayyo nurraa barbaadu dubbii Waaqayyootiin akkasumas immoo yeroo fuula Waaqayyoo duratti dhiyaannu waa'ee isaanii qabannee fuula Waaqayyoo duratti dhiyaachuun nu barbaachisa. Mee Waaqayyoon kadhanna. Maqaa Gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin Waaqayyo abbaa keenyaa si galateeffannaa. Waa'ee guyyaa har'aa, waa'ee yeroo kanaa, waa'ee saba keetiitiif maqaa Yesuus Kiristoosin maqaan kee ulfina haa argatu. Yaa Waaqayyoo karaa hundumaatti situ nu gargaare. Gargaarsa kee isa har'aa duwwaa utuu hin taane karaa Kiristoos Yesuus du'a keessaa boolla keessaa nu baaftee iddoo ulfinaa nu keesseetta. Guyyaa guyyaatti wanta ati nuuf gootu immoo garaan keenya, hafuurri keenya, lubbuun keenya dagachuu hin danda'u. Kan hunduma isaatiif maqaa Yesuus Kiristoos Gooftaan galanni siif haa ta'u. Yaa Waaqayyo Gooftaa, aniif sabni kee mana kee keessa guyyaa har'aa carraa qabaannee fuula kee dura dhaabbannee kan si galateeffannu akkasumaan miti. Akkasumaan ta'es miti. Bu'aa bayii baay'ee keessatti yaa Waaqayyo nu wajjin taateetta. Ija keenyaan kan nuti hin argine kiyyoo diinni kaa'e baay'ee isaa jala nu dabarsiteetta. Moo'icha nuuf laatteetta. Yaa Waaqayyo kanaafis si galateeffanna maqaa Yesuus Kiristoosiin maqaan kee haa ulfaatu. Yaa Gooftaa torban darbe guutummaa isaa keessatti gidduu keenyatti waan ati goote garaan keenya hin irraanfatu. Diinni keenya karaa baay'eedhaan kiyyoo yoo qopheesse iyyuu
karaa baay'eedhaan yaa waaqayyo gooftaa sagantaa garaa garaadhaa yoo qopheesse iyyuu ati waaqayyo abbaan moo'ichaa gidduu keenyatti moo'icha nuuf taatee yaa waaqayyo gooftaa saba kee eebbiftee argineerra, saba kee hiiktee argineerra, saba kee fayyiftee argineerra, saba kee yaa waaqayyo gooftaa birmaduu baaftee argineerra, hidhaa saba keetiitti yaa waaqayyo hiiktee argineerra, saba kee dhidhiibdee argineerra. Maqaa Yesuus Kiristoosin maqaan kee ulfina haa argatu. Maqaa Yesuus Kiristoosin maqaan kee haa eebbifamu. Yaa waaqayyo gooftaa an sin galateeffadha, sabni kee si galateeffata. Yaa waaqayyo maqaa Yesuus Kiristoosin maqaan kee haa eebbifamu. Maqaa Yesuus Kiristoosin maqaan kee ulfina haa argatu. Ammas yaa waaqayyo sin kadhadha. Ijoollonni gara koo dhufanii hin dhowwinaa jette. Ijoollota yaa waaqayyo gooftaa maatiidhaaf waldaadhaaf biyya lafaatiif eebba gootee laattee yaa gooftaa sabni kee qabatee gara mana kee dhufeera. Nummoo fuula kee duratti isaan dhiyeessina. Ijoollonni fuula kee dura dhaabbatan kun yaa waaqayyo gooftaa sodaa kee keessatti akka guddatani, ayyaana keetti akka guddatani yaa waaqayyo gooftaa an sin kadhadha. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaatiin isaan gargaare. Yaa gooftaa bara guddina isaanii kana keessatti diinni akka inni yaa waaqayyo karaa kamiin iyyuu carraa hin arganne, jireenya isaanii keessaa karaa kamiin iyyuu akka inni qooda hin arganne, ulfinni kee jireenya isaanii keessatti mul'ate. Mootummaa kee warra babal'isan, mootummaa diinaadhaa warra yaa waaqayyo golgoleessan akka ta'aniif maqaa Yesuus Kiristoos gooftaatiin ayyaanni kee isaanii wajjiniin haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoosin ayyaanni kee isaan haa gargaaru. Yaa waaqayyo gooftaa sin kadhadha. Dhugaan dubbii keetii guyyaadhaa gara guyyaatti, torbanii gara torbaniitti inni jireenya isaanii keessatti faca'u, jireenya isaanii keessatti biqilee akka inni godhatuuf an sin kadhadha. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaan isaan gargaare. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaan isaan gargaare. Noorz Ameerikaa kana keessatti yaa waaqayyo gooftaa mo'ee kan jiru daa'imoonni fuula kee duratti akka hin guddanneef, sodaa kee keessatti akka hin guddanneef yaa waaqayyo waan lafarraatiin, waan baduun, waan darbuun yaa waaqayyo kan gowwoomsee mana kee keessaa bal'eessee jiru waldaa kiristiyaanaa oonsee kan jiru yaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoos gooftaatiin kan rukutame haa ta'u. Maqaa Yesuus Kiristoos gooftaatiin kan rukutame haa ta'u. Humni jawwichaa yaa waaqayyo gooftaa mana namoota baay'ee keessatti kan hojjetee jiru